jechuun danda'a. Yaa habiibti dhageeffadhu dhiyoo kana mucayyoo wayii akkanumanatti dhuftee gastirratti fakkaata. Ani maallaqa baankii keessaa qabaa. Haadha tiyya na jalaa dhukkubaa. 1,000 na gaafatanii birrii 300 baankii qabaa. Hangalu malee birrii kana baankii baasuu hin danda'u. Haati tiyya na jalaa du'uu fi jettee gastirratti haa ta'u naa booya gargaarsa naa guuru jette. Amma fakkeenyaaf ani miliyoona tokko baankii qabaadhee abbaan kiyya yoo na jalaa dhukkubu yookiin obboleessi yookiin obboleettiin tiyya yoo na jalaa dhukkubde birriin kiyya sun yoo faamilii kiyya baasee mana yaalaa naan geessine baankii keessatti waliin guruush faayidaa. Garuu carraa mobaayil baankii yoo kan jiraatu taate biyya arabaa ta'anii fira ofiitii irraa gargaaru yoo danda'ame banachuu hin danda'amu yookaan ni kabdaadha. Asli clear lamaarag waan kana isinii ibsaan. No ibsi. Ani ibsumaan ibsitaaf ibsiif abdii yoo hubannoo jedhe ani sirriitti ibsuu fi danda'u. Abbaan akkaawuntii sun yoo lubbuun jiraate qarshii sana isa qofatu baafachuu danda'a. Yoo du'ee abdii shabakaan qabee biyya jira kuni ifa. Yoo du'ee waan ta'ila asli waan tokko asli waan jirutu jira asli ila birri baankii kuni wikilinaan illee baasuun hin danda'amu. Osoo jiranuu baankii asii wikilinaa barreessitee baasii asii dhattee. Sanitti mufiiyyuu abdiin hedduu imbaasii dhatteeti. taraa ta'aa jaran imbaasii dhattee wikilinaa. Eno birri am wanni jiru abdi yoo dubbate dubbate yookiin carraa namaa gadhiisi dubbadhu sagalee ol kaasi. Ta'uyyee an carraani dubbachuu eegaleemi. Dubbadhu ol fuudhu sagalee. Eegalte ani osoo fidhadhee gaarii tureshi. Jamila kenna abboo sooretti naa dubbattu abdii dhiisi Jamila dubbadhu. Okay. Ani waa'ee kana dansan tokkoffaa karaa lamaan kennuu danda'ati. Baankii wikilinaa wayita kennan tokko osoo paaspoora yoo qabaatte imbaasii deemtee imbaasii saniin wikilinaa biyyatti ergita. Biyyatti ergitee wikilinaa mallaqni akkana isaa dhimma qarqaarsaa irra walii gala. Qarqaarsa dhintanii ajandaa biraa keessa maa seentan? Waa'ee qarqaarsa biyyattii dubbadhaa waa'ee wikilinaa dhiisaa san suutatti kennu. Abdi dheedha gedheedha. Miti Usman sanuma haasaa jirraa bar mucattiidha birrii guuruu fi amma ka barbaadan. Birrii akkaawuntii biyya keessaa yoo barbaadan ani isinii banaa mallaqa kiyyaan isiniin jedhe kanuma bakka. Mallaqa san akkamitti sochoosuu dandeetti ammootuyyuu wikilinnaadhaan sochoosuu hin dandeetti. Mucayyoon tun eeshi amma rabbi godhee mucayyoon tun birrii guddaa argattee isii nama waggaa hidhama biyya namaa ture. Arraba kee yaa rabbi ilaaleenati natti illeen aarina. Nama guddaa mucattiin tun yoo akka carraa naasuu kana minaamina wajjiin waa taate birrii sana eenyu nyaataa hatin jedhe Jamiila yoo aartetu uf galaafatte nama aarii qabu yoo makiinaan ta'e ammoo dubbii mallaqaatii dhiisa qoya abdi deebi yoo jiraatte jira. Wanni godhaa ilaasni kuni bar gabaabaadha bar namni as taa'eeti mobaayil baankiingiidhaan illee baankii keessattuu daashin baankii kanaan banatanii bakka akka as ta'anii anu feekiyaa fakkeenyaaf abdi jiraate lakkoo tokko barreesse hordoftoonni kee firii abdii jedhaa jirani. Asuma keessa taa'ee fakkeenyaa anu feekiyyaa sochoosanii beeka kiingiin. Namoonni hedduun akkasuma fayyadaman asuma ta'anii banachuu danda'an akka duraati illee miti. Ofii keessii teessee asuma teessee jawwaala ofiitiin illee sochoosuu dandeetti waan baay'ee nama rakkisuu hin qabu. Kanaaf wanni jaraniyyoo isin Oromiiffamoo Tigiriif haasa'u jirtan maallaqni kana maati? Maallaqa kana biyya ergitee ammoo lafaan bitatuufi malee baankii keessa kaayatuufi miti. Isin yaa galu. Baankii keessa kaayatuufi miti wayiin bitatuufi biyya ergitee dhumatee jira. Asli yeroo takka namni seena beektaa namuu otoo dhuunfaa yaada gara kana gora ummata yaada rabbii itti ummata yaada baay'ee malee birrii baay'ee qabne kana hojii rakkadhe akkana gootan king itti dawwal oya
sagantaa san bira tarree sagantaa baankii banachuu minamni bira tarree kin gatee magdii asirraa gabuute haadha muddiini dawwale baabaa jette siinu baabaa dawwalii fi sarraafaa nama isin amantuu irraa nu fuudhi Suuditti akkaawuntii nama isin amantuu biyyatti irraa nu fuudhi Suleyman Qeerroo Abu Yaayaa Haani garee hidhaa ijoollee birallee dabaladha anillee yemadaam qeemamni Suudii kan akkuma ol qaba itti isinii galcha lakkoofsa isinii ergaa irra awwara lakkoofsa qabu irraa isinii qura 200 giddi nu irraa fuudhama rakkoon jiruun kan itti ijoollee lakkoofsa ana wajjin akkana itti namni lakkoofsa kiyya seefin godhu warra amanuu fi ishi waan hankana een kennu seef godhaa ta'eef jara 200 irraa godha xiqqaate dubartii Suudii qofa yoo xiqqaate 100 ol qaba lakkoofsa isaanii warri wal beenu lakkoofsa jara beekochu jara sanillee isinii fida 200 500 akkuma jarri walirra haftaa isinirraa isinii fuudha isinillee lakkoofsa janaaf qabattan fida walitti dabala warra Suudiitti irratti hirmaannee hirmaachifnee eegate warra Dubaayis warra Kuwaitis warra Ameerikaas warra Kanaadaas warra biyya keessas hundaayyuu mootu akka nu hirmaatan goona. Kanaaf dursi abbaan iyyatu ollaan birmata jedhanii dura ijoolleen Suudii jirtan wal ijaara obboleetti isin bira dhaabbadha nutillee irratti isinii birmanna allaqe. Siritee makkatti. Nu ta'eera. Waan itti waasaa Abdii dubbadhu. Dhume bara bakka tokkoffaa jalqaba isheen akkaawuntiin hin qabu hin jenne meebii qabaachuu dandeessi. First of all. Lammaffaa yoo meebii osiin waan mijeeffatte qabaachuu dandeessi namni qarshii akka kana qabu ga'u farkaa qabu akkaawuntii hin qabu jechuun hin danda'amu nama haadha ilmaan shaniiti hin qabaatti already. Kun qabaanne fara biraa barbaaduun hin danda'ama kan biraa tiiktokiidhaan isaa godhamu waatsaappiidhaan gareen haa hidhamu feesbuukii irratti haa maxxanfamu baay'ee salphaadha an sirriitti hin beeka baay'ee ijaaramee jennaan waan guyyaa tokkotti cufamuu danda'uuf 52 tun taane hangaree haala 100 akka walitti qabamu shakkii tokko illee hin qabu haadha ilmaaniiti waan ta'e natti dhagahame narrifadhe beekta narrifadhee bar jedhani beekta maaliif namni maallaqni jalaa badee irrifata nama takkatti qarshiin sun baay'ee guddaadha 52 jechuun yoo xiqqaate gara miiliyoona lamaatti siqa yoo dogoggoruu baadhe sana jechuun immoo nama maatii ilmaan shan guddisu keessattuu biyya ormaa keessa gubaa sana keessa taa'anii itti cima waan ta'eef so namuu waan kana irratti hirmaachuu danda'a hundumti keenya ni hirmaanna so oromoo hunda hirmaachifnaa sagantaa kan biraas itti deemuu dandeenya yoo barbaachisaa ta'e maallaqni didee sa'aatii tokko gidduutti guutuu dandeenya namoota biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiran immoo haala mijeessinee kallattii garaagaraatiin akkuma kana dura gochaa turre gochuun hin dandeenya so warri dirqamni isinitti kenname fudhaa dirqama kana uummata fuulduratti amaanaa isinitti kenname amaanaan maallaqa qofa miti amaanaan waan amma isinitti kenname kana waan salphaa miti haadha sana imimmaan irraa haqnu meebii namni kan akka hin qoosneefis akka kana aara galfataniifis haadha ilmaanitti warra haati ilmaanii namni guddaan akkasii so kan akkasitti fudhannee gara sagantaatti haa ceenu bakka sabaa isin barbaachisu kanuma jechuun barbaadaan thank you akkasi bakka Qeerroo ustaaza fi Abu Yaayaa Haani sirra kenne sirunda biiftu atillee hundi keessan Samiira hundi keessan ijoollee Suudii jirtan ganamaati rabbii jedhii nagalchi jetta nagumarra ganama bichaadhaa majjaa tokko gaheera wallaahi urga nagalchidheeti kadhadhe mubaarakiin nagalchidha hunduma keessa nagalchidhee isin kadhadha mucaa Muhammad Kamal jedhama dhalataa Diidaati biyya Imaaraatii kana keessa naasirraa nuufaallee beekan jechuudha biyya Imaaraatii kana keessa namicha Amaaraa wayiitii bollee namicha Amaaraa hiisisee sababa inni hiisiseef sababa amantiiti namicha Amaaraa sun mana nyaataa qaba mucaa siltee wayii biyyarraa fidatee mucaan saba salaatuuf mucaa biloo godhe biyya galche achi Muhammadin kun mana mataa jiraa yoollaa isaati maaliif akkana gooteedhe viidiyoo bahee waraabee mana kanaan nyaatina sababa mucaan salaatuuf biyya galche jedhe achi namichi bakka kassasee itti murteessisee ji'a hidhamee erga ji'a hidhamee gara biyyaa galuu fi boolee Imaaraatii ga'ee ammas deebisee kisaaraa kiyya 20 naa kafaluu 20 Imaaraatii naa kafaluu jedheeti mana hidhaatti deebisee amma mana hidhaa keessa jira ji'a 10 jara 11 lakkaara firoomsatti viidiyoo san kenneen ture Muniirittillee namni as keessa takkallee dubbachuu sodaatanii dubbii amantiitillee rabbii keessa jedha gargaara haati hedduu tokko rakkataatti hedduu tokko bu'aatti
Ijoollee dhalataa arsii diddaa tursi. dubbii amantii eegatee biyyi jirtan biyya Arabaati biyya amantii ofii jaalattu mootummatti himtanii maa sodaattan? Wallaahi waraqaan qabu warri waraqaa qabu tokko namni hundinuu akka miidiyaa irra argitan kanaa miti beektanii. Namni lafa jiru martumaan nagahee jira. Hatta Ustaaz Ahmad nafa hin beeka gaafa inni hidhamurraa hundi isaaniiyyuu hin beekan warra Imaaraatii kana keessaa. Tokko isaa gammasa gadee taa'anii fi waa tokko hin taaneef jechuudha. Kanaaf viidiyoo firoomsa jedhadhattee ilaaluu dandeettan. Ila asli yaadni isillee nu galee jira. Oromoonni rakkinnuma gara maratti. Waasaappiin hundi yoo asli bira geette yoo ekelee bira geette kanuma nuu himi jedha. Ani dubbii tanallee quba qaba. Ammaaf obboleettii teenna sagantaa hedduutu harkaan nu qaba. Ummanni keenya ummanni jumlaadhaan rakkataa jiru sagantaa qabna. Kunillee sagantaa qabna. Wal jalaa baasaa deemna. Kunis Oromoo sunis Oromoo ijaan adda baafnee ilaaluu odoo hin taane ummatuma waa irraa fuunu kanallee hifsiifnee dhufanii namni dhibbi nu laale waa dubbatuu dandeenya. Gaafa haalli cinqamaa ta'ee hin tolu tartiiban itti deemna. Akkasitti naa qabadhu jechaaf jedhe dhimma kee kana na bira gargaartanillee dhiibsanillee garuu quba qabaadha. Yoo as keessatti illee waan tokko illee ta'e jechuudha hedduu guyyaa meeqaa mulu. Waan ta'u inshaallah hin gargaarra quba qabna si dura illee dhageneerra. Asli kiyya dubbiitu muree bahuuf dursa waan amaanaa natti kenname kana aslitti as deebi'ee waan akkanaa kana itti argamee itti gammadee bahuu kiyyaaf lakka alhamdu wa shukru rabbii kiyya galannaa gahu alhamdulillahi jechuun barbaadaan. Fe'aa tokko wanni kun jaalatamee Oromoon marri abshir jechuun kun akka waan argannee akka waan argadheetitti gammada ulfaadhu taanii wal bira jirra irratti dalayna obboleettiin teenya kaaftellee numa qaba kursaa nuu kenna iddoo nuu kenna. Gruppii kireet nu godhamu makiingi gruppii kireet godhu. Barnama kireet godhu isin kennee jirra si'ii hani anin danda'u beekame anaan mijatuun beekame kingi. An beekeni nu jedheera asli walla ani odoo beekeni darakkoon qabu an beekeni walla an beekeni hani fi qeerroon dhufe kun qeerransi dhufe qeerroon fa'a. Kana gora. Ena king waan salpha king waan gootu. Lakkoofsa qeerroo ustaaza kahani garkuru ajala jirtu lakkoofsa nama beektu waliin fiddee kireet gootee namuma afurii shan fiddee hiriyoota kee kireet gootee hundattuu modiitara kennite nama taatu fidata allaqa. Yalla hayyee rakkoon hin jiru anin sarrafa waan natti kennitan hin baadhe. Rakkoon hin jiru alaa kulli haaliin waan jenne kana obboleettii teenyaa gammachiifnu ulfaadha sa'aatii dheeraa teenneef waa hedduu harkaan nu qabaa dhiifama narraa ta'a galatooma fayyaa ta'a. Thank you. Haye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor ayo jarana kene tananille azanu ka ani difa manubra. Wajir Asuman. Haye galatoma anille yaadu mesin hasa turtan dhageeffata turre isi warra gasti tirre yookiin warra commenti turre dhageeffata jira maaliif jennani dhugatti ya waan gaariidha yaada gaariidha walumaa galatti anis dhaamsa ijoollee Saudi Arabiyaati dhaam. Mee shamarran akka shamarranitti mee 500 bira dhaabbadha obboleettii teessan tana laala. Shamarran akka shamarranitti dhiirrillee Muhammadulleen kan Yesuusiin akkuma mee bakka jirtutti badoo jiraattee bakka feete jiraattetti mee riyaala 200 lamuuf qabi. Walitti yoo dhufte obboleettii teenya tana waan isiin rifatte kana hamilee kana caalaatti godhuu dandeenya jechuun barbaada. Kanaafuu inshaallah hamma dandeenye bira dhaabbannaan illee biyya kana keessa jirra. Kanatti aansuudhaan Jamila fooloo naa deebisi baay'ee irratti barreessaa ture nan agarre. Nama waan kana barbaadutu jira dhugaadha yaadni tokko yoo ka'uu nama hedduu fayyada. Fooloo naa deebisan qeerroo Oromootiif si dubbisa. Waan kanaaf nama daruuri barbaadu jira jechuun barbaadetti galatooma ulfaadha. Qeerroo si deebiseera. Hayyee si dubbisa inshaallah. Galatoma Thank you so much. Galatoma.